أنا بود علامات إن اللي ديبش كتابني براجر سينام براجر بويني نبا علابان كم وجدتمته إنه وجدته أتمال تقوته علابان تأين نوتي تورا موشا ودتون أبابني ديبي bilisummaan arsiin keessa hin jirre bilisummaa kam jettee asirraa nu lallabda oromummaan arsiin bilisummaa wallaggi keessa hin jirre bilisummaa maaliiti bilisummaa maalii jettee himatta بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أواسكو ورموتو لميتو بلوان إسلامها في كنسبة كبيان تكاخا أفان تبكو كايو تكولين كب ربي كيسان صدار دوري سوشيال ميديا خاصة وري أستاذو توفين جتن gandummaa dhaadhee suudhiisa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin adan rabbiilleen subhaanahu wa ta'ala isaatu gartee gandeetti dhalatan saba irraa dhalatan dhiira ta'uu dubartii ta'uu filannoo keenya osoo hin ta'in yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafuu inna akramakum inda allahi atqaakum nun jedhe warri waa beeytan isin irraan toltu gartee akka gartee warra gowwaaleen ta'ina bara bareentummaatti achin gartee bara wallaalina sanitti achin deebina rasuuli sallallahu alaihi wasallam gartee sabaa fi sablammoota waliin jiraachuu ture san akkasi jaarraa gartee bareentummaa san keessa wal fixuu ture eelarratti gandarratti bifarratti wal fixuu ture ajamni gartee ajamni arabarran caalu jedhe arabni gartee ajamni irran caalu jedhe illaa bitaqwallah gartee abbaan keessan aadami al-adamu min at-turaab jedhe jara keenya kitaaba kamtu gartee sii komandoo fi harargee fi eenyu dubbate hin jiru qura'ishii harabbiin dubbateehu warra rabbiin gartee isa milkeessee keessa hongeessee isaan keessa jira لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قانني ربي رتي قرتي يروق قانني جرن ربي صدادا قرتي قامة تقرر أرقمني أبا تقرر آدمي في هواء جد أرقم إسني رانتوت إيه تو غندخنا تعالى غندسني تعالى جري كتابة كم تتسني بي نمني غندوم من جنة سين بفان جنة سين إلا بتقوى الله إسني رانتوت إيسا وان إسني رانتوت وان دوريين أوفينا gandummaan tun ajooftuudha mumtinna ka rasuulli nuun jedhan isa da'uuha kan jala lakkisa jedhan isin kana dhaadheessan himachuun huma balbala takka ganda tokko waligalle nuti ilmaan namaati ilmaan oromooti ilmaan gartee yaani gartee abbaa keenya tokko waligalle kanaaf rabbii keessa sodaadha kanumaan isin hin ja'a dubbii gandummaadha dubbiin tuni waan fokkottu waan fitina ilma namaa lubbuullee gartee wal galaafachuu deemtu kana keessatti qabsoo shayxaanni hogganaan isii shayxaana gandummaan hogganaan isii shayxaana ana kan jee dhaadatu shayxaana eenyu keef jedhee dhaadatu kana shayxaana gartee ka dhaadatee fir'aunaaf uumaan goone gartee warra gartee aadii fi samuud gartee warra beekamoo if dhaada sanuu rabbiin addunyaa tarraa hin barbadeesse jaran rabbii keessa sodaadha fuula rabbii dhaabbachuu deemtanii rabbiin oromoo irraa nan gaafatu jara keenya nama tokkorraa haadhaaf abbaa kiyyaraa nan gaafatu guyyaa qiyaamaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam isa callarraa na gaafata sheekh abalurraa sin gaafatu ganda keetirraa sin gaafatu eenyurraa sin gaafatu balbalatee hidda dhalootaarra naman gaafatu rabbiin fida kitaabuma tawraatii fi zabuurii fi furqaanii fi eenyu keessaa fida rabbiitu namni hundi gartee saba qaba balbala qaba ganda qaba eenyu qaba akka itti waliin beekee namni gartee daangaa isii tiifatee fuudhaaf heeruma keessatti waan inni jedhu malee gandummaan isiin bu'aan isiin qabdu maali guyyaa fuula rabbi jedhana maal taatan yeroo sheekottiin faan asirratti gayyaatee waan akkana abalu isin hin jedhu isinuu if beeytanii kana waan tana keessaa baa exit laagaa'utii godha gandummaa fi gosummaa fi maaree tana keessaa ganda kee gargaari balbalatee gargaari sooshaal miidiyaa irra qabsoon daangaa harargee fi arsiidhaan jirtu jedhana gartee qabsoon oromoon walumaa galattuu hayyuu hedduu qabdi waliin qabsaawaa turte sanuu nuti islaama hayya duree irratti qabsoo tana keessatti hundi keenya harargee fi arsii fi jimmaa fi eenyu wallaggaa hundi waliin qabsaawaa turte ummata sooshaal miidiyaa siyaasaa nama maraachiti gara rabbi subhaanahu wa ta'ala fafirru ilallah gama rabbii baqadha gartee adaaba rabbii irraa baqadha gara rahamaan baqadhaan isin hin jaa kanuma wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gandummaan abadan